amma kasmitim gizen taaseram akka kanan duri bilbila kee qabatte wifi kee fayyadamte uqati keetin akkataatti maallaqa doolaara sassaabattu jira waa'ee trading maal beekta akkuma video kanarratti dhageeffatan jechuudha forex trading dhaan barachuudhaan qarshii hojjechuun ni danda'ama abbaa qabeenya ta'uun ni danda'ama jedheeti kan ibsaatiin jiru raajee tasfaa'ee eeyyee ni danda'ama forex trading irratti qarshii hojjechuun ni danda'ama garuu forex trading irratti of eeggannoowwan bal'atu jira lose gochuus dandeessan percentii dhibba keessa percentii 90 namoota kasaaranidha yookaan forex trading kanarratti kasaaraan irra dhaqabuudha percentii 10 immoo namoota forex trading hojjechuudhaan qarshii argachuu danda'anidha so percentii 90 kana keessa baatanii warra kasaaraa kana keessa baatanii percentii 10 namoota forex trading kanarratti daldaluudhaan qarshii argatan keessa seenuudhaaf wantoota baay'eetu isin gaafata wantoota kana bal'inaan video kana keessatti ni ilaalla egaa baay'een keessa yeroo adda addaa na gaafatanii jirtanii barnoota forex trading nu barsiisi warroonni jettan jirtanii egaa barnoota kanas warroonni barbaadan videonis qophaa'ee jira garuu wantoota baay'eetu as keessatti kaasuu barbaada video kana keessatti bal'inaan ni ilaalla forex trading yeroo ammaa kana maallaqa bakka itti irraa argatanii akkanumallee bakka itti maallaqa itti lose godhan yookaan immoo maallaqa itti dhabanidha namoonni baay'een jechuudha so waa'ee isaa irraa forex trading jechuun kanaan dura maal akka ta'e akkamitti akka hojjetamu hamma tokko highlight video kana keessatti isiniif kennee jira so highlight san ilaaluu ni dandeessanii video har'aa keessatti immoo forex trading hojjechuudhaan qarshii argachuun ni danda'ama kan jedhuu fi akkamitti immoo qarshii hojjechuun danda'ama waan jedhu ni ilaalla bal'inaan jechuudha detail keessa seenne akkanumallee hubannoon namoonni keenya forex trading irratti qabdan maal fakkaata hubannoodha wanni guddaan asirratti isin beekuu qabdan hubannoodha waan ta'eef forex trading irratti hojjechuudhaaf hubannoo gahaa qabaachuun barnoota gahaa qabaachuun qofti gahaadha moo gahaa miti illee kan jedhu ni ilaalla keessattuu warroonni forex trading irratti hojjechuudhaaf invest gochuudhaaf barbaadan trade gochuu barbaadan viidiyoon har'aa hedduu tokko isin fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti daawwadhaa viidiyoo kana immoo namootaaf share godhaa warroonni immoo viidiyoo kana jaalatan like share gochuu sirriirraanfatina warroonni YouTube channel kanaaf illee haarawaa taatan subscribe godhaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shama harka fuunee kam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel sof maraab bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabucha egaa viidiyoo har'aa keessatti forex trading irratti qarshii hojjechuun ni danda'ama waan jedhu bal'inaan ni ilaalla jechuudha egaa viidiyoo jalqaba viidiyoo raachee kan itti fayyadameef forex trading irratti barataniitiin qofti qarshii argachuun hin danda'ama kan jedhu waan san ibsuu barbaadeeti maaliif hin danda'amu waan ta'eef barachuun qofti gahaadha jedhee waan hin amanneef forex trading irratti akkamitti successful gochuu dandeenya kan jedhullee ni ilaalla forex trading hojii online iti moo daldala online iti kan jedhullee video kana keessatti ni ilaalla maaliif hojii online iti fi daldala online garaagarummaa qaba hojii online jechuun business ni isin baastan baay'een hin jiru online irratti teessanii hojjechuu dandeessan garuu daldala online yoo ta'e immoo daldala online irratti qarshii baasuun dirqama keessanii daldaluudhaaf qarshii baasuun dirqama ergasii immoo qarshii baastan san irraa kaatanii profit argattan so waa'ee forex trading hadha ni ilaalla jechuudha gabaabinootti forex trading jechuun maal jechuudha kan jedhu isiniin haala qabu kanaan duras isiniin dhaqqabee jira gabaabinootti forex trading jechuun foreign exchange trading jechuudha foreign exchange trading kana jechuun maalidha maallaqa biyya alaatiin daldaluu jechuudha wanta biraatii miti waan biraan qabu USDT ta'uu danda'a Bitcoin ta'uu danda'a akkanumallee cryptocurrencyewwan adda addaatti maallaqa biyyoota waaltawaa ta'an kan biyya alaa kanatti fayyadamuudhaan daldaluu jechuudha fakkeenyaaf USDT yookaan immoo euro bittanii ergasii immoo euroon yeroo gatii gabbu'aa jirutti ni bittanii ergasii immoo gatii isaa yeroo dabaletti ni gurgurtanii jechuudha so kana jechuun forex trading kan jedhamu isa kanaadha so doolarii yeroo ammaa kana torbee lama dura doolarii takka qarshii 124 tti shaarafamaa turetti har'a immoo seentanii yoo ilaaltan doolarii takka immoo qarshii 131 tti gurguramaa jirti so qarshii meeqatti garaagarummaa qaba qarshii 7 tti garaagarummaa qaba jechuudha so gaafa qarshii doolarii takka qarshii 124 ture san bittanii har'a immoo gaafa doolarii qarshii 100 takkaa fi 30 takka geettetti yoo gurgurtan inni kun maal jedhama forex trading dha kana sistema isaaniitti itti fayyadamtanii trade gochuu jechuudha egaa gabaabinumatti kanaadha forex trading irratti akkamitti yoo hojjenne profit argachuu dandeenya yookaan immoo akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu gaafii namoota baay'eeti forex trading hojjechuudhaan duratti tokkoffaa koorsii fudhachuun yookaan barnoota fudhachuun akkuma duratti raacheen ibsaa ture koorsii fudhachuun murteessaadha koorsii yoo fudhattan ergasii immoo irratti yaalii yookaan immoo ufuma keessanii yaalii taasisuuf USDT xiqqoo bittanii yookaan immoo euro xiqqoo bittanii maallaqa xiqqoo bittanii ergasii immoo maallaqa sanii daldaltanii irratti barnoota barachuu qabdan osoo barnoota hin baratin
doolaara baay'ee bittanii akkanumallee yuuroo baay'ee bittanii yookaan immoo maallaqoota sharafa biyya alaa kanneen baay'ee bittanii yookaan waalitii keessanirra yookaan immoo akkaawuntii keessanirra kaawwatan ta'ee karaa ittiin gurguratan karaa ittiin seel gootanii fi baay gootan yoo hin beekne kasaaruu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif forex trading irratti yeroo inni gabbu ni bittanii yeroo inni ol ka'u immoo ni gurguratan. So kanaafiyyuu asseetiin isin bittan kun yeroo inni gabbu yoom akka ta'e yoo adda baastanii fi akkanumallee yeroo kamitti ol ka'a akkamitti gurguradhaa yoo kan hin beekne taate forex trading irratti daldaluun hojjechuun hin danda'amu. Daldalaadha. Forex trading wanti hubachuu qabdan daldala malee daldala onlineiti malee hojii onlineiti miti. Hojii online qarshii tokko baastanii hojjettanii forex trading irratti garuu qarshii baastan malee forex trading irratti hojjechuun hin danda'amu. So qarshii isin gaafata, doolaara isin gaafata, qarshii kana baastanii immoo ittiin daldaluudhaaf dirqama tokkoffaa barnoota qabaachuu qabdan. Barnoonni qofti gahaa miti. So wantoota isin barbaachisan wantoota sadiitu jira. Tokkoffaa maalidha? Barnoota yookaan immoo barachuu qabdan. Koorsii forex trading karaa onlineetiin karaa websaayitoota adda addaatiin baay'een darbaa jiranii isaan kanneen kaffaltanii barachuu qabdan. Waa'ee forex trading maal akka ta'e detail barachuu qabdanii jechuudha. Inni tokkoffaadha. Kana nutis irratti qophaa'aa jira. Koorsii kana ni fudhatan jechuudha karaa onlineetiin. Lammaffaa irratti immoo maalidha? Muuxannoodha. So muuxannoo argachuu qabdan. Jalqaba irratti doolaara muraasa ta'e qopheessitanii doolaara saniin muuxannoo fudhachuudha. Yeroo kam bitadha yeroo kam gurguradha akkamitti trade gochuu danda'a yeroo hundayyuu forex trading namoonni hojjetan online irratti argamu. So zooniiwwan adda addaatu jira kan ittiin bittaa fi gurgurtaa ittiin adeemsiftan jechuudha. Yeroo adda addaatu jira. Fakkeenyaaf New York zone ka jedhamutu jira akkanumallee Asian ka jedhamutu jira. Egaa yeroo san eegdanii sa'aatii trading kun itti banametti eegdanii fakkeenyaaf New Yorkin warra Ameerikaa jiranii fi akkanumallee biyya keenyaafis ni fayyada waan ta'eef sa'aatii 4 irraa kaasee achirratti hirmaachuu dandeessa. So New York zone irratti ni hirmaanna yoo jettan sa'aatii san irratti aktiif ta'uu qabdanii lammaffaa immoo karaa yeroo itti bittanii fi yeroo itti gurgurtan beekuu qabdan. Fakkeenyaaf yeroo isa doolaarri tokko gabbu'e ni bittan immediately yeroo san ni bittanii ergasii immoo doolaarri yeroo ol ka'etti eegdanii yeroo san gurguratan jechuudha. So online irratti argamuu qabdan yeroo hundayyuu jechuudha. So zooniiwwan kanneen illee beekuun dirqama keessanii zoonii kam irratti hirmaadhe lokeeshinii kam irratti hirmaadhe daldalli yeroo banametti irratti hirmaachuu danda'a. Daldalli kun yeroo banametti irratti hirmaachuu dandeessa waan ta'eef online irratti. Kanaafiyyuu kanallee beekuun murteessaadha. Muuxannoo argachuun isa lammaffaadha jechuudha. Muuxannoo qabaachuu qabdan. Barnoota qofa forex trading irratti warroonni barnoota qaban yookaan immoo beekumsa qaban achirratti successful ta'uu hin danda'an. Sababni isaas maalidha? Muuxannoo isin gaafata. Inni sadaffaa inni isin gaafatu maalidha? Discipline. Discipline. Forex trading ni hojjedha jette tokkoffaan barnoota lammaffaan immoo muuxannoodha sadaffaan discipline. Discipline jechuun online kanarratti hojjetta kasaaruun jira argachuun jira dhabuun jira. Duratti isiniif ibsee jira parsantii 90 namoonni ta'an lose godha yookaan immoo ni kasaaran. So kasaaraan isinirra dhaqqabuu danda'a jechuudha. So akkanumallee parsantiin 10 immoo profitii ni argamu. Parsantii 90 kun yeroo kasaaranitti parsantiin 10 kun immoo maal argatu jechuudha? Profitii argatu yookaan immoo qarshii argatu qarshii hojjetu earn godhu jechuudha. So kanaafiyyuu parsantii 10 san keessatti galuudhaaf maal isin barbaachisa? Discipline isin gaafata jechuudha. Yeroo kasartanis kasareettanii yookaan keessaa baatan ta'e ofuma beetanii akkanumallee yeroo kasartan sanitti maal waan godheef maal waan balleesseef kasare kan jedhu yoo adda baafattan profitii argachuu dandeessa waan ta'eef inni guddaan discipline. Keessattuu forex trading hojii daldalaa kanarratti yeroo hirmaattan kan isin gaafatu discipline jechuudha. So sadaffaa irratti. Afraffaan immoo istirateejiidha. Egaa inni kun immoo isa murteessaadha. Wantoota kanneen darban sadeen yoo kan guutan ta'e tokkoffaan barnoota yookaan koorsii fudhachuudha. Lammaffaan immoo muuxannoodha. Sadaffaan disciplineedha. Afraffaan istirateejiidha. Istirateejii jechuun maalidha? Wanta hojjetan forex trading kana yeroo hojjedha jettee itti seentu daldalaadha kan adeemsisaa jirtu. Sharafa biyya alaa kanatti fayyadamteeti kan USDT bituu, Euro bituu kanneen bittaniiti kan itti fayyadamaa jirtan. So isaan kanneen yeroo gatiin isaanii gabbu'eetti ni bitanii yeroo gatiin isaanii ol ka'eetti ni gurguratan. So kanaafiyyuu maalidha? Istirateejii mataa keessanii qopheeffattan. Search gochuu qabdan. Muuxannoo wanni isiniin jedhuuf appilikeeshinoonni baay'een jiranii kan research irratti gochuu dandeessa. Forex trading kanarratti doolaara takka yookaan doolaara 2 baastanii achirratti muuxannoo akka argattaniif kan irratti hojjettan practice gootan jiranii appilikeeshinoota akkasii san irra seentanii maal gootanii practice gootan. Ni yaaltan jalqaba. So ergasii immoo maal qabatanii istirateejii mataa keessanii qopheeffattan. Akkamitti daldaluu danda'a? Akkamitti profitii argachuu danda'a? Akkamitti qarshii argachuu danda'a? Qarshii kan koo kana akka losing goone yookaan immoo akka hin nyaachifne akkamitti eeguu danda'a? Akkamitti ammoo qarshii argachuu danda'a kan jedhu sirriitti detail istirateejii mataa keessanii qopheeffachuu qabdan. Wantoota kanneen afran namoonni qabdan forex trading irratti successful ta'uu dandeessan. Tokkoffaan maalidha isiniin jedhee jira? Koorsii fudhachuudha. Barnoota forex trading qabaachuudha. Lammaffaan maalidha isiniin jedhee? Muuxannoo qabaachuudha. Muuxannoo horachuu qabdan lammaffaa irratti.
Egaa barnoota itti qabattanii barnoota sana irratti muuxannoodha kan isin gaafatu. Maaliif forex trading kana irratti irraa hirmaattanii action goota waan ta'eef action san gochuudhaaf dammoo dirqama maal isin barbaachisa muuxannoo argachuu qabdan. Wanta tokko wanta ati hin beekne yeroo jalqabaatiif yoo kasaaran kasirra dhaqabu ta'e muuxannoo yoo ittiin qabaatin yeroo san ni refattaa ergasii immoo forex trading kana keessa bahuu dandeessa. Qarshiin ati hojjettu tokko illee hin jiru kisaaraa keessa seentaa jechuudha. So kanaafiyyuu muuxannoo murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo maalidha isiniin jedhee jira akkuma duratti isiniif ibsee inni sadaffaadha. Disipiliina. Disipiliin jechuun naamusa qabaachuu qabda. Naamusa daldala forex trading kan yeroo kasartetti illee yeroo argattetti illee yeroo hundayyuu disipiliinii qabaachuu qabda. Obsa qabaachuu qabda. Jajjaruu hin qabdu. Yeroo hundayyuu wanti kun soba jechuu hin qabdu jechuudha. So kanaaf wantoota kanneen sadiidha. Afraffaan istiraatejii mataa keetii qopheeffachuudha. Istiraatejii qopheeffatte sanarratti immoo hojjechuudha. Istiraatejii sun si baasa moo si hin baasu kan jedhu yeroo yeroodhaan sirriitti ilaalaati yoo kan deemtu ta'e piroofitii argachuu ni dandeessa. So forex trading anaaf akka kan kootti daldala onlaayiniiti malee hojii onlaayiniiti miti. Yeroo baay'ee so namoonni baay'een hojii onlaayiniiti jedhanii waan ibsaniif anaaf daldala onlaayiniiti. So daldala onlaayinii kana irratti immoo qarshii mataa keessanii asseetii mataa keessanii baastaniiti kan itti fayyadamtaniitiin kan trade gootan waan ta'eef of eeggannoo isin gaafata jechuudha. Baay'een keessan immoo kan gaafatan maalidha forex trading irratti piroofitii yeroo argattanii fi akkanumallee yeroo itti lose gootan yeroo akkamiiti. Tokkoffaa baay'ee yeroo gootan piroofiitiidha. Seera forex trading irratti baay'ee yeroo bituun maalidha? Profitidha yookaan immoo yeroo asseetiin tokko gabbu'e yeroo doolaarri gabbu'etti bituun maalidha? Profitidha yookaan immoo qarshii argataa jirtanii jechuudha. So yeroo inni ol ga'etti immoo gurguruunis maalidha? Seelidha jechuudha. So kanaafiyyuu forex trading kana irratti hojjechuudhaaf wanti isin gaafatu wantoota kanneen afran irratti hundooftaniiti. Asirratti wanti dhuma irratti isiniif ibsuu barbaadu forex trading hin hojjedha jettan koorsiiwwan adda addaa kan online irratti qophaa'an karaa weebsaayitii adda addaatiin akkana goonee si hojjechiifna akkanatti hojjette profitii argachuu dandeessa qarshii argachuu dandeessa salphamatti doolaara 6,000 10,000 miiliyoonaan hin hojjetta namoonni isiniin jedhan baay'een jiraachuu danda'an namoota akkasii anas ta'e nama biraa dhageeffachuu qabdan kan dhageeffachuu qabdan ofii keessanii sarchi gootanii muuxannoo mataa keessanii fudhachuudhaan ergasii irratti hojjedha malee iskaamaroonni namoonni dhageettiidhaaf akkanumallee beekamtiidhaaf wantoota adda addaa isin jechuu danda'anii yeroo gabaabaa keessatti miliyoonara ta'uu dandeessa isin jechuu danda'anii so isa kana osoo taane isin fookas gootanii hojjechuu kan qabdan tokkoffaa iskaamaroota ofirraa eeguu hattoota keessattuu forex trading irratti iskaamaroonni parsantii 95 kan ta'an achi keessatti argamu. Percentage shan qofaadha namni sirriidha forex trading irratti argamu. So daldala waan ta'eef jechuudha. So iskaamaroota kanneen irraallee of eeguu qabdanii. Lammaffaa immoo forex trading barnoota qofa osoo hin taane barnoota barattee qofa osoo hin taane koorsii fudhattee osoo hin taane duwwaadhaan waan hunda guddaa hojjechuu dandeessanii asirratti viidiyoo kana irratti dhageeffachuu ni dandeessanii viidiyoo kana isiniif maxxansa telegiraam irratti kan keessan beektan Mansuur Jamaal baay'een keessan investara ittiin ta'e kan biitkoinii tokko gurguratee qarshii meeqatti akka gurguratee fi akkamitti akka ittiin ta'e yoo argitan isa kana ilaaluu dandeessa waa'ee kiriptookaaransii waa'ee isa kana forex trading kana beekumsa tokko illee hin qabudha kan jedhe garuu namoonni bitinaan jennaan bitee ol kaawwadhee ergasii immoo biitkoin hedduu tokko dabalee jennaan biitkoin irraa qarshii gaarii argadheetiin sadarkaa kana gaheedha kan inni jiru. So viidiyoo kana isiniif maxxansa jechuudha telegiraam irratti seentanii ilaaluu dandeessanii. So maalidhaa fi forex trading irratti akka carraatitti namoonni illee buuf jedhanii jiranii namoonni ejjennoo mataa isaanii qaban akkanumallee namoonni kasaaranii keessaa bahan isiniif ibsee jira duratti jechuudha. So viidiyoo har'aa keessatti gabaabinumatti forex trading irratti tokkoffaa wantoota afran isin keessa darbuu qabdan isiniin dhaqabee jira. Lammaffaa immoo forex trading ni kafala qarshii irraa argachuu ni dandeessanii eeyyee ni dandeessu. Forex trading irratti immoo qarshii osoo hin baasin qarshii argachuun hin danda'amu. Kana jara muluu qabdanii akkanumallee parsantii 95 kan ta'an namoota kasaranidha. Parsantii 10 kan ta'an immoo namoota profitii argatanidha yookaan immoo qarshii argachuu danda'anidha. So parsantii 10 kana keessa seenuudhaaf immoo isin muuxannoo mataa keessanii qabaachuu qabdan istiraatejii qabaachuu qabdan wantoota kanneen qabaatan tahanan forex trading irratti qarshii gaarii hojjechuu ni dandeessanii hamma tokko bijitaa isin forex trading irratti qabdan isinirraa hambisee jira jedhee yaada akkamitti hojjetama detail waa'ee isaa zooniiwwan achi keessatti argaman akkamitti trade gochuu dandeessan kanneen viidiyoo itti aanu koorsii itti aanu keessatti ilaaluu ni dandeenya gabaabinumatti garuu waa'ee forex trading bijitaan isin bira jiru yookaan immoo xiqqoo isii hubannoo dhabuun isin bira jiru hamma tokko ifa isiniif ta'ee jira jedhee yaada akka irraa fayyadamtan bu'aa diqqaabaa viidiyoo kana immoo like godhaa akkanumallee namootaaf share gochuun irraanfatinaadha warroonni YouTube channel kana follow taatan immoo subscribe godhaa yeroo biraa barnoota biraatti wal argina hangasitti nagaan naa tura.